Hello, what's up guys? Har'a viidiyoo haaraa qabadde dhiyaadheera. Viidiyoo guyyaa har'aa kan adda godhu akkamiin saatalaayitii Yaahasaat yookiin immoo saatalaayitii kan OMN TV irratti argamuu fi Itiyoosaat diishii tokkootiin bakka tokkotti hojjechuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Oh my god! Wow! Batanii gara gadi irratti jiru cuqaasuutiin eegalaa isiniin jedha. Subscribe godhaa, viidiyoo ani upload godhee dafee notification akkasiin qaqqabu isin gargaara. Na duukaa tura. Saatalaayitii lama kana keessa jalqabarra kan nuti hojjennu kan OMN yookiin Yaahasaatidha. Erga isa quality nu galeetti booda kan Itiyoosaat irra keessatti LNB dabalee sirreessidha. Jalqabarraa naannoo nuti jiru coverageen kan Yaahasaat yookiin kan OMN coverageen isaa xiqqaa yoo ta'e frequency strong ta'e filannaa 11.8.1 simborreetii 27,500 polarization vertical goona. Erga isa kanaatiin quality nu galee booda frequency 12.073 polarization vertical simborreetii 27,500 goonee quality keenya sirreeffanna.
Specialty.